Ashaara kafuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaa wanni isin jechuu barbaade har'a egaa haliiba niidoo kan argitaniin haliiba niidoo kana maankaa 3 fudhadheen asitti godhee wanni hojjechuu barbaadu immoo karameellii jechuudha. Kireema kanaan dalaguu fedha kana jechuudha. Egaa akkaataa itti dalagamu baay'ee salphaadha. Nama daqiiqaa 5 keessatti dalagamuu danda'u. Kana hamma barbaadde hojjetachuu barbaadde ani hundas hojjechuu hin fedha maashas hojjechuu hin fedha garuu hamma barbaaddan laakiin dura haliiba itti gootanii sukkaara xiqqoo isheetti godhatta inni sukkaara qaba waan ta'eef sukkaara xiqqishuma isheetti godhattan jechuudha bakka nagaa kun jechuudha. Egaa ani kana sadiin dalagaa waan ta'eef 3 fudhadheen jira karaas jechuudha. Egaa sadeen kana eeggan fudhadhee bismillaahi sadeen kana eeggan fudhadhee sukkaara waliin eeggan geesse kana yoo feetan dibsa roomaaniiti kun dibsi akka gurraacha akkana yoo feetan itti gootan nama jaalattan kan hin jaalanne immoo keessuma baasii gadi rakkoon qabu itti gochuus baatu jechuudha. Nama jaalatatti itti godhaan hin jaaladhu itti hin godhachuudha. Dibsi kun takka faayidaan qabu xaa'oon takka garuu namni jaalatan itti godhatan. Oo kanatti gochuu barbaadan egaa kana daffee geessee ittanii abiddarra gootanii kana bantanii burcuqqoo sinkireema itti naquu dansan kana bantaniituma keessatti gadi qiccanii egasii kana irratti qiccan jechuudha. Isiniin argisiisa fachaa. Baay'ee salphaadha garuu inta caala arabdoota turre jaalatta arabdoonni maashaallah hedduu jaalatti biyya arabaa keessatti kunimmoo kuni sukkaara ofiinuu baay'ee qaba sukkaara baay'ee barbaachisa jechuudha sukkaara ala egasii bishaan qorraa ho'aa itti naqattanii okay amma abiddarra godhanna. Egaa amma abiddarra godhadha ofiinuu daffaa ammasitti burcuqqoo qopheeffadha burcuqqoo itti qicu jechuudha. Egaa burcuqqoo qopheeffadhee jira isinittan argisiisa intini dibsiisan. Kun ofiinuu daffaa yaa daffoo dibsii kana isinitti argisiisa. Ani bakka itti barbaadeetti takka keessa nan godha takka akkanumatti anniisa maaliif nama nyaatu jira namni hin nyaanne jira jechuudha. Kanaafuu akkasumatti na daawwadha hin banaafacha. Egaa akkanumatti keessatti qiccan jechuudha. Jalatti dibsii qophaadha. Kanas kun akkanuma karameella baay'ee salphaadha keessattuu yeroo ramadaanaa fa namoota gariin hedduu jaalatan kireema kan arabdoonni ashaarratti hedduu jaalatti yeroo ramadaanaadha.
Akkasii baay'ate garuu bakka tokkotti tokkichisaa ta'e numaa akka rakkoon qabu. Booda irratti akkana dhufa jechuudha. Akkana argitanii kireemii arabaati. Kireemii asiin ingiliffaan jira. Karameel jedha. Akkasii baay'ee salphaadha hojiin isaa. Akkuma haliiba daffisan sanitti daffa. Kun dibsii roomaanitti bar dibsii roomaaniin beeytanii dibsii roomaanii ergamaa tafaa wajjin nyaatanii waraqee namanillee qopheessanii waan baay'ee ittiin hojjetan dibsii roomaanii kana. Kireemanillee nyaatanii kafiifa sukkaaran qabu garuu xaamatti baay'ee tokko dhangaggaadha jechuudha. Egaa kana dafamma. Egasii kana gootanii hoggaa kun daffee as gahee nan cufee geesse anasitti qicee tanan kana gubbaarratti kiremeelle kana qicee geesse tanan firiizii godha. Firiizii irratti ofiifuu akka askiriimii sanitti wannoo jedhee geesse egasii bakka nyaatan jechuudha. Kina lalaa daffe. Halee mudaffisu jecha garaagarummaan isaa firiizii hoggaa godhe kuni wannoo ta'a malee alaas geeffatee jira jechuudha. Amma xiqqoo hafuura haa baafatu egasii akkam godhan seetanii bismillaahi asirratti gechan jechuudha. Laala argitanii amma burcuqqoo takka asittan qiceemi akkana dhufa. Argitanii jala argitanii akkas jechuudha. Kana feeti saayinaa irratti gannaytee feeti akkasitti nyaatte dantaa ilma namaa jechuudha. Bismillah gadi naqee maal hojiin keenan jechuudha. Akka rakkoon qabu mandiila massaheera. Kasi arabni waa akkana kabbasa jaalannaan jaalattu jaallaltee nyaattu. Egaa akkas tahee jira. Narratti sinqica. Akira hundattuu qicceete egaa firiizii godha. Dibsii irraa dhiista rakkoon qabu siniin jedhee jira. Garuu arabni jaalattu ni jirti. Hin jaalanne hin jirti namni gargari.